barreeffamni kun maal jedhaa? Shi'eenni moo tiimutu gaariidha? Biyya galuu dhafanii uffanni kamtu shaggaadha jedhaa. So shi'eenniin uffata amma fakkeenyaa fi isaan lamaanuyyuu dafaniitu fidanii, shi'eenniin garuu xiqqoo amma ta'e ifida. Tiimoon in tura garuu uffata baay'ee bareedaa yookiin immoo uffata kaalatii eeggate karaa shi'eenniitii argattaa jechuudha. Shamarran kafanii hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Gaadech jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'atu jecha yaa'u akkuma argaa jirtanii gaafuma deebisuu dhufan dhufee itti qophaa'ee osoo hin taane gaafii mucattii tanaa yeroo baay'ee irra deebitee waan na gaafattee fi shi'eenniin tiimoon yeroo baay'ee beektanii nama shawwada. Uffata ati tulbatte san siif fidan. Uffata jijjiiranii yookiin uffata dhugaa dubbachuu fi uffata salbaajii akkasii namatti fiduu jechuudha. Tiimoon kotaa koturaa namatti fida. Shi'eenniin garuu widdiidha. Yaa ta'u malee uffata ikkaalitii eeggate namaa fida jechuudha. Shi'eenniin baxaamitti uffata ati maraxatte uffata bakka oriijinaala shi'eenni irraa argattu. Akkaataa ittiin tulbachuu shi'eenni akkuma tiimuu san nama dhibu jechuudha. Indom tiimurraa isatu qallalaayu shi'eenniin baay'ee garuu achirratti uffanni baay'ee widdiidha. Garuu immoo uffanni isaa baxaamitti wanta ati ilaallatte osoo irraan jijjiirin sii fidu shi'eenni widdiidhallee akka tiimurraa rakas salbaajii walumaan ta'anii kotaa koturaa walitti aran kana osoo hin taane achirraa shi'eenni irraa uffata babbareedaa uffata ikkaalitii eeggatee sii fiduu jechuudha. Tiimoon yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf ani xulubeettis argee uffata ani jedhe yookiin immoo uffata ani eege osoo hin taane uffata dhugaa dubbachuuf sadaffaa ni bakka gadaanaadha kan isaan fidan yeroo baay'ee. Bilbilan irratti bilbilame na waan akkasiitis niin jedha. Ijoolleen gara biyyaa galuu barbaadanii suuqii deemuu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf suuqitti uffanni beektanii uffata yoo barbaadan hin argattan. Shi'eenni irraa garuu in jira uffanni babbareedan qazzettanii maal jettanii shi'eenni irraa bitachuu dandeessu. Amma kan suuqii jiru shi'eenni irra jiraachuu shi'eenni uffata mirxii akkasii fidu. Akkaataa amma immoo haalli isaa itti jijjiirame dura hin fidu ture hin jijjiiru amma hin jijjiira jechuudha. Uffata siniin taane yookaan kan dheerate yookaan immoo akkaataa immoo shi'eenni irraa xurudanii uffanni sinitti dheerate yookiin sinitti gaabbate yookiin sin qabee fi mushkilaanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Jijjiirrachuu dandeessu bakkuma xurudda saniin deebitanii viidiyoo isaa siniif hojjedha warreen barbaadanii jijjiiruu dandeessu deebisuu dandeessu jechuudha. Tiimoon garuu ani deebisee hin beeku. Tiimoon hin deebisan. Shi'eenniin garuu uffata ofitti amanamummaa waan qabaniif dhugaa dubbachuuf namaaf irreen jijjiiru yeroo barbaadde gizee 10 si jijjiiruu danda'u jechuudha. Amma jarri kiyya kuni yeroo bitan uffanni hin taaneef taanaan hoggasuma dhufanii fuudhuu hin deebisu jechuudha. Kanaafuu immoo warreen buxxaa gadhaan bitattanii buxxaa gaama fakkeenyaaf ijoolleen mana madaamii hin qabdanii jara keessanii yookiin immoo maatii bira jiraattan jirtaniin yeroo walii galtan sin qarshii kennitanii fi diraayiveriin sinitti dabala beektanii baay'ina nama uffata yeroo xalabdanii birrii qarshii ziyaada namatti dabala. Yeroo sammaanidha diraayiveriidha jechuudha. Haala fageenyatirraan kan ka'e qarshii namatti dabala. Kanaafiyyuu buxxaa keessaniin gaafa bitattan garuu birriin sinitti dabalamu sun sinirraa qannasaa jechuudha. Sinii galee inni akkasii warreen gaafii na gaafattan gaafiin keessan kana fakkaata. Waa'ee uffata deebisuu kanarratti immoo takka takkaan kan jedheetoo yeroo isaatii argadhetti isiniifan deebisa. Isiniifan egaa kanaafiyyuu ijoolleen na gaafattanii shi'eenniitu bareedaa isiniin jedha. So walumaa viidiyoo hojjechaa jiruun irraa kakkaachaa jira. Yeroo biraa viidiyoo wajjiniin akkaataa ittiin xulu baatiree inni yoo isinii galuu baate tarii akka tiimootii miti wal fakkaataa miti xiqqoo ishii inni saabanatti fakkaata
haa ta'uutii akka raayitii illee itti godhuu hin qabdan yeroo xulubdanii jechuudha. Shi'inni maaliif qarshii dabalaa deema waan ta'eef raayitii ittiin gootanii raayitii sanirraa balleessitanii yeroo xulubdassan qofa raayitii itti gootanii ookee jettuuni jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo sirriitti isiniifan hojjedha. Akkaataa ittiin xulubaa akkaataa ittiin deebisatan uffata jijjiirrachuu barbaadan uffata isinitti dheeratu uffata isinitti gabaabbate akkaataa ittiin deebisuu dandeessan dhufanii isinirraa fuudhuu danda'an isiniif himaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiitii shi'inniitu bareedadha. Shi'inni irraa xulubachuu dandeessu suuqirraa shi'inniitu bareedadha. Mana keessan keessa teessanii firii taatanii dhugaa dubbachuuf uffata barbaadda shaanxaa waan hundumaa jechuudha. Wanta sin barbaachisu bilbiluma qofa qabaadhaa malee dhugaa dubbachuuf waan barbaadanii jechuudha. Rakkatan salaatanii nama yeroo duraa isaan yoo hin bitiniif warri ati bira teessu wanta barbaadde akka garaa keetiitti itti machuu hin dandeessu. Kanaafuu amma waan barbaadde wanta achirraa dhabame hin jiru achirraa xulubachuu dandeessu isiniin jedha. Waan akkasiiti. Waa biraatis immoo gaaffii qabaattan na gaafadhaa isiniif deebisa. Ijoollee baay'ee tiimoo amma fakkeenyaaf tiimoon kun ijoollee baay'ee nu didee kaashii malee nu didee jettanii haala ittiin foormii guuttani. Amma fakkeenyaaf maqaa keessan barreessitu lookeeshinii keessan iddoo jirtanii itti guuttu maqaa keessan iimeeliidhaan banattu jechuudha. Amma tiimoo jechuun yeroo takkitti bannaan nama hin dhibuu xulubaan isaatirree gadi isinii darbuu dhiisuu danda'u. Maaltu jira seetan hanga 100 sitti bitachuun dirqama. Tiimoo jechuudha. Lamaan isaatuyyuu intin irratti keessi immoo kaashii irratti eenyusiin ta'uu jechuudha. Kaffaltii fakkeenyaaf kaffaltii yoo dura kaffalte malee booda qarshii yoo meeshaan sun nu dhufe kaffaltii booda kaffaluu akkasitti nu didee warreen jettan jechuudha. Maaltu jira seetanii hanga birrii 100 darbutti qarshii san bitachuu qabdu uffata san bitachuu qabdu 100 gadi tureedhanii raayitiitti siin godhanii jechuudha. Innaa kanatu jira tiimurraa shi'inniin illee akkasuma. Ani amma uffata baay'ee tiimurraa xulubeen jira. Hanga 200 hanga 300 kana malee hin fidan hanga 100 darbutti malee fidan tiimuun jechuudha. Shi'inniin illee akkasuma yaa uffanni babbareedan baay'ee wuddii waan ta'eef uffata shi'inni irraa amma fakkeenyaaf uffata 3 uffata 2 caala hin bittu jechuudha. Birrii 100 wuddiidha achirratti. Uffanni isaatis baay'ee tokko mirate. Annaa akkasii deebi'eetu immoo gaaffii qabdan na gaafachuu dandeessu. Isiniifan hojjedha viidiyoo qasidhee too muddamaan osoo hin taane qasidhee akka isiniif galutti isiniifan hojjedha isiniin jedha. Warra yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Anuyyuu kunoo sa'aatii mijataa waan hin qabneef tureetan dhufaa akka duraa viidiyoo guyyaa guyyaan hojjetaa hin jiru. Baay'ee tokkoon biisidha isiniin jedha obboloota koo'ee. Naa turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaan naa tura. Viidiyoo kana immoo laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gaaffii barbaaddan na gaafadhaa turtii gaarii. Bye.